السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كالماسك كوماندو توكوتي كيرو توكوتي أمين جندي لين جوباتي مصطفى جارة جال أبا نجيا جارة بكانون بوتو جري أمتا جراف بيتمن أمتا بس أمتا كوتشوما في قوتة جوراف ياد كيسو نساني كايبو نسانيس أمتا جراف في قوتة جو قفا yaadaan malee uummata saba isaaniitiif yaadaan miti nuti akka qeerrootti akka ilma koomandootti akka ilma arsiitti aan akka kootiitti jarri sun bakka nun buutu nuti qeerroon Jawaar Muhammad waliin jirra jedha injifannoon kan uummata Oromooti. Ashama akkami ani dhalataa Harargee Bahaa aanaa Cinaksanii Jaafar Ali bakka bu'aa Harargee firraa dhiisi bakka bu'aa jaartii isaatu hin ta'u. Akkasuma tanaka ammoo agartee risaa kan jedhamu bakka bu'aa Harargeedhaaf irraa dhiisi agartee miti qomaatee bisidii mootu bakka bu'u ifi bakka bu'aa haaskaa isaa fi mataa isaatu hin bu'u tan madhaamsi kiyyaa. Abdii Ibrahim yookaan Abdii Oromootiin jaama dhalataa naannawaa Harargeeti. Jaafar Aliitii fi Tanakaan bakka nuuf hin bu'an. Tanakaan nama hayyoota Oromoo xiqqeessu, nama beektota Oromoo arrabsu, nama Oromoo addaan qoodu, nama gosummaan deemu Tanakaan bakka nuuf hin bu'u. Akkasuma arrabe inni hayyoota Oromoodhaa arrabsu. Akkaataa inni itti Oromoo xiqqeessu. Namni isa ajajee deeme akkana jiiti nama lolchiisi juun Jaafar Aliiti. Tanakaa duubaan Jaafar Alii jira. Saniifuu Tanakaan bakka nuuf hin bu'u. Akkasuma ammaasii beeytonni Oromoodha warroottan kalee abbaa keenya yookaan qabsaa'ota keenya jennee isaan laallachaa turre warroottan har'a karaa sirrii dhiiftanii turree yaa'u jirtan akka irraa if qusattan. Namni biyya tana bilisoomse qeyroo Oromooti. Dhiiga qeyroo Oromootiin biyyi tun har'a geesse. Dhiiga qeyroo kanaan karaa nagayaatiin biyya galtanii wanni hoteela keessatti teessanii dhugaa dabsitaniif hin jirtu. Yoo isin dhugaan kabachiifne qeyroonni kabachiifna dhugaa. Yaada keeffatee galatooma. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baga guyyaa Ramadaana halkan 27tiin isin hin ga'e jecha har'a yaada xiqqaa tokko waa'ee Tanakaa irratti hin qaba. Tanakaan uummata Harargee kanaaf bakka bu'uudhaaf waan haasawamu takkaa jira. Tanakaan mee beekumsa maal qabaateeti uummata Harargeetiif bakka bu'u waan jedhamuu qaba. Tanakaa jechuun maraataadha. Maraataan ka eeganii fiifuu inni mataan isaatu ka eeganii malee nama uummata Harargee bal'aa hayyoota meeqa odoo qabnu beekaa meeqa odoo qabnu Tanakaa wallaalaan ka waan takka hin baratin kaliivii gubbaarra taa'eetuma sooshaal miidiyaadhaan odoo iyyuu Ameerikaa taa'ee odoo iyyuu garaa isaatiif bitamee Finfinnee keessa taa'ee dheessaa uummata keenya dheessaa odoo dirratti hin baane odoo uummanni isa jaalalangaasaadhaa odoo qabaatanii xiqqoo takka guyyaa takkaaf gabbee hawaasa keessatti waan gorsa xiqqaa tokko nama kan nuumtinni. Saniifuu kuni bakka uummata Oromootiif bakka bu'uu dhiisiiti, uummata Harargeetiif bakka bu'uu dhiisiiti, harree Harargeetiif bakka bu'u waan jedhamu yaada qaba. Saniifuu abadan bakka nu bu'uu dhiisiiti, mataa isaatiifuu bakka bu'u, mansuulummaa mataa isaatiifuu responsibility mataa isaatu nama fudhachuu hin dandeenye hangaasaa maraataadha. Hanganaan jaa Ashama akkami ani dhalataa Harargee Bahaa aanaa Cinaksanii Jaafar Ali bakka bu'aa Harargee firraa dhiisi bakka bu'aa jaartii isaatu hin ta'u. Akkasuma tanaka ammoo agartee risaa kan jedhamu bakka bu'aa Harargeedhaaf irraa dhiisi agartee miti qomaatee bisidii mootu bakka bu'u ifi bakka bu'aa haaskaa isaa fi mataa isaatu hin bu'u tan madhaamsi kiyyaa.
badhaasaan jedhama. Yaadi koo kun warra sansakkaa siyaasaa hin qabne ilaallatti. Warra akka Angaasaa Ibraahim, warra akka Taayyee, sansakkuma siyaasaa hin beektan hin qabdanis. Kun baay'ee saalfii dhaqaanii salphina irraa of qusadhaa, irraa of sirreessaa, hayyoota Oromoo salphisuuf maqaa balleessuu kana irraa dhaabbadhaa. Uummata Oromoo afaaniin faajjessinaa. Aangoon hin dabarti, maallaqi hin dhumti, seenaan hin dhumu, seenaan ittuu itti fufee barraa. Kun seenaan bara baraan seenaa salphinaa ofii hin barreessinaa, ilmaan keessaniif seenaa salphinaa hin barreessinaan jedha. Kanuma. Akkasitti wanni dubbachuu barbaadnu obboleessa keenya Caffeeraamis baay'ee galatoome. Akka uummata Harargeetti Jaafar Aliitii fi tana kaan bakka nu hin bu'ani tana qaqqabnee qaceellotti uummata keenya beeksifnee takka takkatti dubbachuu qabna jechuudha waan nu golurraa. Akkasuma kana fayyaa ta'e qilleensa irra oolchuu wayiitiif. Yaanni inni nan qabu Jaafar Alii barsiisaadha. Biyya bakka nuun bu'u Harargee. Jaafar Alii barsiisaadha bakka nuun bu'u Harargee nuun bu'u nama neetroo gartee sakraanu malee mana quraanaa biree wanni ol seenee nun barsiifne. Jaafar Alii yeroo sanitti neetroo irraa lamuumarraa irraa dhuftuuf malee hin barsiisu nu. Achi huggaa nu biraa deemes barsiisaa keenya ture. Huggaa achi deemes farshuma dhaadheessuu fi farshoo dhugaatii ture. Farshoon tun tanuma hangaasaa Ramadaana Rabbii guyyaa 20 takkaatiin dhugaa ture. Sani abbaa fi ilma jarri abbaa fi ilma garagaratti hin laalinaa bakka nuun bu'anii nama baratee bakka namaa bu'a. Nama barateetu bakka sii qabata. Harargee bakka hin bu'an. Harargee miti Jaafar Aliitis Calanqoo bakka hin bu'u. Calanqoo ganda isaanii hangaa isaanis bisha diimoo sanuu bakka hin bu'u. Tana dhaamsi kiyyaa xumure. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caffeeraamis hundi keessanuu warri hordoftan. Ani Abse Hashimii Facebook ni xiyyaleen Abse Hashimii kanin jiraadhu Kenya magaalaa Nairoobiiti. Egaa koomiin kiyya akkuma beekamutti Abiy Ahmed mootummaa isaatii fi OPD'ummaan guututti jechuudha nafxanyaadha baattee deemaanii jirti. Nafxanyaadha duddarra kaatee gara mooraa Oromoodha deemaanii jirti. Kana keessatti namni isa deeggaruu gartee waan sirrii waan deeggaraa jiran natti hin fakkaatu. Hundi isaanii ni beekanii akka waan hin taane deeggaraa jiran ni beekan natti fakkaata. Tahee garuu garaadhaaf gartee financially broke waan ta'aniif dirqamaatu isaan akkana godhaa jiran natti fakkaata. Garuu silaa Oromiyaan bilisoomtee ni taajirtan jechuun hin barbaada jechuudha. Warra garaadhaaf Abiy jala gale hunda isaanii Oromiyaan gaafa bilisoomtee ni taajirtaniiti ofirraa dhiisaa waan akkanaa kanan isiniin jaa. Anabse Hashim. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakka ilmaasi komando tokkotti akka qeerroo tokkotti Amin Juldii Leencoo Baatii Mustafa Jaarraa Jal Abbaa Nagiyaa Jaarraa bakka nun buutu jarri ummata garaaf bitaman ummata qochumaa fi guuttachuudhaaf yaada keessoon isaanii kaayyoon isaaniis ummata garaaf guuttachuu qofaaf yaadan malee ummata saba isaaniitiif yaadan miti. Nuti akka qeerrootti akka ilma xiqqoo mandootti akka ilma arsiitti akka kootiitti jarri sun bakka nun buutu. Nuti qeerroon Jawaar Muhammad waliin jirra jalaa injifannoon kan ummata Oromooti. Maqaan koo Badhaasaa jedhama.
Badhaasaa Shabbir jedhama. Waa yaada xiqqoo tokkoon qaba. Yaadi koos maalii abbaan fedhe namni akka dhuunfaatti mirga gahaa mirga guutuu qaba. Paartii barbaade mormuu, paartii barbaade jalatti qacaramee hojjechuu, garuu hayyoota Oromoo salphisuu, heeraaf seeraaf aadaa Oromoo gadi cabsanii salphisanii jaarsolii Oromoo maqaa balleessuu warri akka Tanakaatiif gareen isa fakkaattu naannoo kamiyyuu bakka bu'anii akka hin jirre an ofii kooti hubadheen jira. Namoonni biraas akkumatti hubachuu akka qaban yaada gabaabaa kanuman qabani. Gantoota maallaqaaf bulan deebanii afaan Oromoo uummata Oromoo afaan faajjessan irraa akka fooyya'an hin jedha galatooma. Laal maal seeta obboleessa keenya Caffeeraanis galatoomii Ali wanti hubatamuu qabu Tanakaa fi Jaafaralii warra garaaf bitamee gale uummata keenya Harargeedhaaf bakka hin bu'an tana jala sararree beekuu qabna. Dhugaa jirtu tanuma uummata keenyatti himuu qabna jala sararree beekuu qabna tan dhibbaan dhibbatti. Waan kana irratti dhiibbaa godhuu danda'uudha qabna. Isaan akka bakka nu hin buune nuuf irraa dubbataa tana nu maxxansuu gatiif galatoomee jiraadhu.